manatti seenanii akkasii obboleessa kiyya gartee Sufyaan rabbiin gartee akka hanga danda'u mucaa keetillee siif haa fayyisu. Rabbi mucaa keetillee siif haa hoyyeessu. Inshaallah rabbiin ni danda'a ilmoo ta'e siif haa fayyisu. Haadha manaa keetillee rabbiin nagaan haa baasu. Kanaaf obboleewwan kiyya isinillee hanga dandeessan du'aayii godhaa fi obboleewwan keenyaa fi wanni godhu hin jiru beektanii maaliif humna qabaannee achitti wanni godhuu dandeenyu takka hin jiru. Si galame kanaaf warri immoo piliis an qabamee namni maaliif hafaa jettanii mana hidhaati yoo jiraateen baan shorxaa walitti fidaa jirtan rabbuma sodaadha. Namni na dhagayaa jirta yoo jiraatan rabbi sodaadha. Keessattuu dubartiin an qabamee abaluu maaliif hafa warri jettan piliis fi ammaas warroonni gartee alqasiim deemnee dalagannaa dallaala biratti jettan piliis bakkuma jirtan ta'a haga ammaatu rabbi isin asiin isin hafe hafa alqasiim hin dhaqina ji'a takka guutee jira jechuudha haga ammatti ka of dagachiisanii mana dallaalaa hundarra deemaa jechuudha ji'a takka guutuu ga'ee jira hanga amma. Sini galee namni garuu immoo silaa rakkoo ofii harka keessatti wanti hin godhu ture. Isin ammoo rakkoo ofii agartan namni ni isaa harku ettanii rakkoo tanatti nama oofaa jirtan. Ani dhugaa wanti garaana nyaate maali? Qabamuu naafii osoo hin ta'in naafii qofa osoo hin ta'in namoota hedduu qabamaa jira. Isii waliillee namni mana san keessa jiru hedduu qabame. Hundi tokko osoo naafin ilmoo xiqqishoo amata takkaallee waliin qaban. Garuu yeroo kana agartee deebii ammas jiilli amma dhufe kun jiilli Sheekh Muftiin faan kaa Muftiin faan Dr. Jeelaan Kadiir faan warri dhaqe kun yoo akka tasaa ta'ee waan kana dubbatanii karaan galuu murtaa'e las baasee muradheetiin galaa jaannaa jette anilleen ishi bakka las baasee murattee akka galtu itti himee tolee jettee haala saniin arra garuu gisee isiin akkanaa bar jettee natti himtu amanuun dadhabe. Wallaahi amanuun dadhabe jechuudha. Kanaaf hanga barbaadde yoo rakkattan obboleewwan kiyya alqasiimiin deemina. Alqasiimitti hin deemina. Ammas baadiyyaa qabamurra keessattuu amma namni jiddaa carraayyuu dhufe nama jiddaa duroontii jaabeetanii namni jiddaa amma keessattuu namni ijoollee takka amma jiddarraa riyaafaa deemna riyaadirraa jiddaafaa deemnu akkasii miti. Baadiyyatti qabamurra akka fedhillee yoo ta'e yoo magaalaa rabbi carraa keessi godhee gaa rabbiin namatti himu malee magaalatti yoo qabaman irra hooyyeetii jaata. Maaliif? Si achi amma achitti hidhamee achi as deemu fa'aa carraan asii yoo wanti jee namni dursa harkatu namoota biraati. Amma ijoolleen keessattuu karaa huduudaa sanii qabamtu baay'ee carraan harkachuun isaanii dhiphoodha jechuudha sii galee. Fooziyaa asiif ergeetiin jira. Laalii deebisime. Aamin aamin warri du'aa nuuf godhaa jirtan galatooma ulfaadha. Fooziyaa laalii siif ergeetiin jira na jalaa qabe. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Amma obboleettii teenya Fooziyaan amma nama alqasiimillee dhaqee achitti gartee iddoo isiin dheetisanillee shorxaallee baay'ee waan ulfaateef achirraa ofirraa of duuba deebitee jechaadha. Kanaafin akkamii haallichi jiru jee gartee deebisee fi yoo akka carraate Fooziyaa didee jira maali jiru. Mee bahii deebii birra Fooziyaa.
Tole beeyi deebii mee Fooziyaa. Beeyituma deebii. Mee namnummaan tokko dhugaa ajaa'ibaan jeeni dubbii alqasiin tun wanni itti nama shakkisiiftu namni tokko hafuu dhabuu agarteen dallaalli tokkochi keessatti hafuu dhabuu fi akka tasaallee ta'ee bar namni tokko mootummaan wallaahi hedduu ajaa'iba natti ta'e rabbi immoo nama kana haa baasu manatti cabsane manatti cabsan gartee manatti itti cabsanii manatti seenanii yaa akkasi. Ammoo wanni beekuu qabdan rakkoon tun eenyurraa wani geessi. Sagalee waliif haa ta'an. Wanna ajaa'iba isinitti ta'a. Kanaan dura gaafa an akkasitti liiv irratti bahee aaluddigrii daawaa shoofarratti abu muwaasfaan na affeeranii dubartii ququllaa mana hidhaa keessa dhaabbattu san yaadadhee imilmaan miira kiyya to'achuu dadhabee ani feesbuuka liivii osoo jiru abu muwaasiin hundinuu to'achuu dadhabnee imilmaan boonyee turre. Namni wayii tokko ati maaliif booyaa ooltaa jee koomentii naa godhee ture. Garuu dheengadde dhiyoo tana kun oli viidiyoo takka giseen argu mataa isaatii miikaa kaawwatee mana hidhaa keessa yaa Oromoo rabbii jaati sagalee nuu taajee imilmaan dhiisii dhiiga booyaa jira jechuudha. Garuu allaaleetumaan jechuun wanti waan itti gammachuun taaneef rabbisi isaa baasu garuu immoo arkuu keetitti alhamdulillah injee obboleessu arkuu nama sanitti maaliif yeroo san rakkoo obboleessa keenyaa san laalee laal yaada san inni yaaduu isaa hedduu amilee na cabsite beekan. Kanaaf wanni akkanaa kun ni jira. Amatallee teessu rakkoon hawaasa isa irra gahaa jirtu wanti tun rakkoo tokkoo fi lamaa osoo hin ta'in waliigala waan ta'eef laal sinii galeemi. Ammas deebii yaa obboleewwan kiyya jiila asii fi asii ka'ee suudii dhaqee barkanaa'uu kadhaadhaan sheekotii fi ulamaa'iin kadhattee asii wantiin Ustaaz Ahmaddiin Jamalfaan kadhatanii asiichi geessanii arraan tana isin arrabsaa jirtan sheekotii Dr. Jeelaan fa'a bilbila maarree godhanii bilbila haa godhanii haa biyya guddattee keessa jiran ati daqiiqa takkaaf osoo hojjechuu jirtuu bilbila laaltu obboleessu maaliif wal somu maaliif akkana wanti enna hanga wal xiqqeessuu keessaa baanuti mee eenyuun rakkoo ishi kaasii rakkoo keessii dubbachuuf achi dhaqeewu arrabsaa jirta namni biraa ka rakkoo keessi dubbatu yaa obboleessa lagi. Mee nama asii jiila fudhatee xayyaaraan makiinaa baasee akka ijoolleetti olii gad deemaa jiru sanuu osoo kun jiru jechuudha. Kanaaf Dr. Jeelaan nama guddaa nama Itoophiyaa keessa kabajaa qabu. Muftii illee yoo feetan rakkoo wanti illee itti qabaadha. Garuu ammoo muftii illee haa ta'u itti gaafatamaa ulamaa Itoophiyaa misee wanti islaamummaa Itoophiyaati. Namni kun hayi ijoollee mana hidhaa keessaa barra sheekotii fi qeesii maaliif ustii jechaan jirtanii? Yaa obboleewwan kiyya. Hayi ijoolleen mana hidhaa keessaa qeesii fi sheekillee nu dubbadhaan callisinaa jechaan jiranii. Isinillee biyya keessaa namni qeesii fi sheekii maa usanii jechaan jirtanii. Haya gaafa kunoo sheekotiin kaate Ahmaddiin Jabalfaan. Dr. Jeelaan nama guddaa nama Oromoodha. Sheekh Dr. Jeelaan muftii Haajuu Marfaa. San hundi kunoo dubbayu qeesii eenyu gurbaan Amaaraa sanillee.
kanundi osoo jiruu isin nama arrabsitanii inshaallah warri immoo waan kana yoom baaqni ace ati khaytu tun rabbiin biiznillaahi ta'ala hidhaa dachii jalaa rabbi biiznillaa si galchuu ta'a inshaallah ni laaltame. Jarri kun arra rakkoo obbaleewwan isaanii mindaa takkaan malee achi dhaqe ati san xiqqeessaa arrabsaa jirta biiznillaahi ta'ala. Biiznillaahi shukurii amiinii fi maarree warri jettan biyya amma teessanii ittiin ulamaayii arrabsaa jirtan tana inshaallah hidhaa dachii jalaa rabbi isin naqee isin garsiisuu ta'a oowwuu obbaleewwan keenyaa kana kadir maal jeenaan jaa biiznillaahi ta'ala inshaallah. Jechuun Dooktar Jeelaan faan bar nama kabajaa guddaa qabu bar. Dooktar Jeelaan bar nama Oromoodhaaf jecha si galee si galee nama isiniif laffa'uudhaa asii achi dhaqee gisee arrabsitan. Awoo rabbi isinaa sirreessu inshaallah immoo rabbi khayrii haa godhu ta Oromoodha deebitanii deebitanii wanti nama wanti godhu maal inni beektanii wanni nama ajaa'ibsiisu. Wanni nama ajaa'ibsiisu maal inni beektanii? Yeroo akkanatti obbaleewwan keenya rakkachaa jiran kanatti mana hidhaa keessa deebitanii tiktook irra baatanii muuziqaa baxaaniyaa uffatanii rabbi sodaadhaadha. Osoo obbaleewwan kee mana hidhaa keessaa rakkachaa jiru ati ajandaa biraa fiddaa jechuudha. Duuba eenyuutu mee eenyu abbaa keetiitu wanti sii ta'a. Eenyu abbaa keetiitu sagalee sii ta'a. Hin jiru jechuun namni sagalee sii ta'a. Yalla. Hin jiru namni sagalee sii ta'a. Eenyurraa sagalee eeggatta? Mee namni ati sagalee irraa eeggattu eenyu? Ka sagalee sii ta'uu kuno nama obbaleewwan kee osoo achi keessatti ibiddaan qorra kanaan gubachaa jiraniiti tiktook irra baatee kan nama fayyaa qabu suutuma ammaas rakkoon turundi. Ka caffaru suuti. Ka kuno wanti ijuu suuti. Ka ajandaa gabbaasu suuti. Yalla namni bira. Kun hundi osoo jiru eenyu sagalee sii ta'a. Kanaaf nama guddaa arrabsuunis wanni inni siif hin jiru. Si galee Ustaaz Ahmaddiin Jabalfaa arrabsuun Ustaaz Ahmaddiin Jabalfaa arrabsuun garee cidheeti san arrabsuun waa tokko inni si godhu. Gareen kun bar asirraa dhaqeeti maallaqa isaanii baasii isaaniitiin asii dhaqee gaafachi dhaqu namni isaanii hojii dhaqe tokko keessaa koronaan qabu. Si galee koronaan gaafa qabu nama silaa isaan asii geeffatan nama afaan arabaa likkibbeewu nama gartee akka malee isaan kan hojii mari'ata ijaanii yaadaniitu koronaan keessaa qabu. Nama san maqaa isaanii hin irraanfatte. Gaafa jiila kana keessa laal isaan nama kudhaniini nama tokko kasilaa isaan gartee jabaadha. Mootummaa Maamud bin isaa gurbaa abbaa Saalmaan hojii illee ni haasofna. Teenyaa afaan arabaa wanta hunda waan jiru itti nama ja'aniitu keessaa koronaan qabe jechuudha. Gaafa kana jarree rakkatan. Warri kaan illee dheessuu eegalan. Jidduutti haati Saalmaan illee ni duuti. Si galee hogguuta akka dammaamitti ergan. Hogguuta akka achitti ergan. Kana hunda jarri obseeti achi keessa taa'aa jira jechuudha. Wayii dadhabne jaalii gad deebi'anii. Jarri kun hundi bara amma bara jarri kun bara eega dhaqe guyyaa lamaa bara. Guyyaa lamaa bara. Wanti kun bara guyyaa lameen kana isaanuu tarii haalli qilleensaatti hin tolu ta'a. Namni gaafa biyya takkaa biyya takka asii hajjii gaafa dheetu qilleensi si jijjiirama. Anamma gaafa biyya tana dhufu qilleensi na jijjiiramee ture na dhukkube hanga torbii takka. Garii guyyaa sadi guyyaa lama ta'a haya kaasii suudii dhaqee qilleensi si jijjiirama. Si galeemi? Kana mara jirri kun obseeti.
sagalee isinii tayaa ijoollee tanallee lafaanii galchuudhaaf achi dhaqa. Kanaaf inshaallah ijoolluma mana hidhaa keessatti gubachaa jirtu saniif rabbii jedhee marii tanallee takhayrii haa godhu. Mariin takhayrii ni taati inshaallah. Obboleewwan keenya haabbata akka abdiin murinaadha. Abdiin isin murtan hin jiru. Si galeemi? Warri gartee jiilaa asirraa dheetanillee abdiin murinaadha. Laffaati qabdi wanni takkallee laffaa nyaata nyaachuuf harka dhiqatteeti saanaa dhiitee nyaata naqattaa jechuudha. Haga kana nyaannillee nyaachuudhaaf wanni nyaattu laffaatii qabdi. Okay, dubbii siyaasaa wal xaxaa kana immoo haasoftee namni kun namni ati hiikuu deemtu nama tokkoo miti ijoollee kuma meeqa mana hidhaa keessa jirtu san galchuudhaaf waa meeqa namatti barbaachisaa jechuudha. Kanaaf mootummaanis jiila kana gargaaree bira dhaabbatee wanti godhu qaba. Kanaaf obboleessa keenya, ustaaza keenya, abbaa keenya Ahmadiin Jabal galatoomii ammallee jala deemtee ijoolleen kun maalirra akka jiran, jiilli kun maalirra akka jiru nuun dhiyeessuu qabda. Isin hordofaa jirra. Khayrii rabbii isin haa galchu isin laalaa jirra jechuudha. Isin galee kanaaf inshaallah rabbiin haga dandeettu akka ta'ettu rabbiin warra keessaa garaan qulqulluudha. Warra keessaa garaan qulqulluudha. Rabbiin biyyatti isaan haa galchu inshaallah. Warra garaan qulqullu warra sharan beeyne daddafee rabbiin keessaa haada isaatiin keessaa fuudhu tanatti du'aa jirra. Warra sharaa ammoo rabbiin akka godhu isaa beeka inshaallah. Takkanaati. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan nu jiraadha.